Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu bakka jirtan mata qashtii tira jirtu bakka jiraattan isinin jecha akkasuma warri amantii biraas shama harka fuune obboleen kiyya hunda keessanuu salaamtaan tiitan anirraa kaadhi bakka isin jirtan sinaadha qabdu isinin jecha akkasuma obboleen kiyya arrallee walitti deebinee jiran isinin jecha maaliif walitti deebinee jettan seenaa haadha manaatii fi abbaa manaa takkaan qabadee isinii dhufe viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaalan isinin jecha warri subscribe naaf godhan like naaf godhuu hin dagatinaan isinin jecha warri subscribe naaf godhin ammoo subscribe naaf godhaan isinin jecha obboleen kiyya viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaala dhugaa dubbachuudhaaf seenaa hedduu garaa nama nyaattu seenaa hedduu nama rifachiiftu jechuudha viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaalu hin dagatin akkasuma obboleen kiyya viidiyoo seenaan tun akkana fakkaatti haati manaatii fi abbaan manaa kun eega wal fuudhan yookaan eega walitti dhufan amata sagal fixanii waggaa kurna isaanii ifachuuf deeman jechuudha. Akkasuma amata amma kana keessatti ilmoo godhachuu hin dandeenye jechuudha. Godhachuu hin dandeenye sababa isaan ilmoo hin arganneef yookaan ilmoo hin argatiniif haati manaatii fi abbaan manaa kun sababa isaan ilmoo hin argatiniif maatiin isiitis saayiboonni isiitis maatiin isaatis saayiboonni isaatis isin maaliif adda baatanii hiree teessaniin mokkoranne yookaan carraa keessaniin mokkoranne jedhaniin jechuudha. Keessattuu abbaa manaa maatiin abbaa manaa isii tanaan adda baatee maaliif carraa kee mokkoranne jedhaniin jechuudha. Yeroo hunda irra deddeebanii tana jedhaniini inninis waan haadha manaa isaa tana hedduu jaalatuuf waan namni joon tan hin dhaga'u jechuudha. Isinillee waan abbaa manaa isii kana hedduu jaalatuuf waan namni joon hin dhageessu jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya haati manaatii fi abbaan manaa kana wal jaalatan kun abbaan manaa guyyaa tokko osoo inni dalaga irraa galaa jiru haadha mana isaatii dhiiraa wajjin gibbii isaa dura dhaabbattu agaree jechuudha. Sanbooda abbaan manaa namni gibbii tiyya dura dhiiraa wajjin dhaabbachuu jiru san haadha mana kiyyaatii miti jee shakke jechuudha abbaan manaa. Sanbooda mana galee hin gaafanne haadha mana isaa tana numa callise jechuudha. Yeroo biraatis guyyaa biraatis jechuudha haadha mana isaa tana dhiirti makiinaadhaan fiddee gibbii isaa dura buustee agaree jechuudha. Arrallee namni dhiirti fiddee gibbii duratti makiinaan buuste san haadha mana kiyyaa ta'uu shakkiin qabu jechuudha. Abbaan manaa shakke arrallee arraas hin gaafanne jechuudha numa callise. Guyyaa sadaffaa ammas giseen isin jiru marraa sadaffaa jechuudha. Yeroo biraa marraa sadaffaa abbaa manaatii wajjirraa galee soofaarra taa'u jira. Bishaan birciqoo qicatee soofarra taa'ee bishaan dhuguu jira jechuudha. Sanbooda haati manaa mana hirriibaa keessaa waraqaa wayii barreessu jirti. Sanbooda silkiin haadha manaa bilbilamte jechuudha. Gisee silkiin bilbilamtu inninis soofarra taa'ee bishaan dhuguu jira. Birciqoo harka kana qabatee silkii jalaa kaase silkii haadha mana isaa kaase jechuudha. Gisee kaase silkii gisee kaase namni irra dawwale san akkas jedhe giiftii too waadaan siif gala hin diinne inshaallah waadaan siif gala hin diinne galgala wal agarraatti jechuudha. Namni san waadaan siif gala hin diinne galgala wal agarra jee hanga inni waan biraa joon eegganne jaarsisii kun silkii irra cufe jechuudha. Silkii irra cufuunii fi birciqoon harkarraa lafa bu'uun takkuma jechuudha. Isa harka hollotee jechuudha. Birciqoon isarraa lafa buutee cabxee lafarra facaate jechuudha. Sanbooda abbaan manaa namni bilbile san gurbaa haadha mana kiyyaa hojii yeroo hunda gibbii dura taa'u san gibbii dura dhaabbatu san ta'uu shakkiin qabu jechuudha. Shakkiin qabu jechuudha abbaan manaa kun. Sanbooda haati manaatis mana hirriibaa keessaa fiigaa dhuftee abbaa mana kiyyaa maal taate jechaa fiigaa dhuftee osoo karaa isaa fiiguu jirtu jechuudha. Osoo karaa isaa fiiguu jirtu birciqoo quban qabdu birciqoo lafa facaate san quban qabdu jechuudha. Sanbooda birciqoon san miila isii jirtee lafa kufte jechuudha. Haati manaa isaatu lafa kufte bakka isiin kufte birciqoon isaa irraa kufte jechuudha. Sanbooda akkuma kufteen gaggabde jechuudha. Haati manaa isaatu gaggabde jechuudha. Gisee gaggabde sanbooda gisee isiin lulachuu ni isin lulattu ni isin shokoisitu bakka akka kun jettu. Sanbooda inni waan aarii qabu silaa aarii qabachuu baate akka isiin kufte sani dhaqee fuudha yookaan takkee wanti godhaame aarii waan qabuuf caljee gisee isiin shokoisuu diddee dubbachuu diddee booda maal taate birciqoo tanaa qaama isii diriirjee walleen dhaqee isiirra dhaqee bakka isiin kufte sanirra dhaqee jechuudha. Gisee inni dhaqee waraqaa harka isii keessa jira.
waraqaa harka isii keessa jiru san fuudhee dubbise jechuudha. Waraqaa gisee fuudhee dubbise waraqaan akkanatti. Abbaa mana kiyyaa kabajamaa fi jaalatamaa. Kennaan tun haadha mana keetirraa si ergamteette. Waanin afaaniin sitti dubbachuu dadhabiifin waraqaadhaan yookaan barreeffamaan sitti ibsachuu fadheetii jetteen haati manaa isaatun jechuudha. San booda abbaa mana kiyyaa giftiin sii qabaa yookaan kennaan siif qabaa. Kennaanin ani siif qabus hangam mana hakimaa dhaqee adda baafadhu jeetiin sitti himini. Daa'imaan garaa qabaa jetteen. Daa'imni an garaa qabu kunis lakkoodha. San booda doktarattiin mana hakimaatittiin deddeebi'u jira. Achumaan namni mana hakimaa keessa jiru yookaan doktarri sanis obboleessa kiyya kan yeroo dheeraa adda bannee jetteen. Maaliif jennaan mi tokko biitaa obbolummaa wajjin dhalatan qofaami. Obbolummaan takka ta'u walitti dhiyeenyaa isin jirtis san ta'uus ni mala. Obboleessi kanuma dhugaatees madiri. San booda namni mana hakimaa keessa doktarummaa hojjetanis obboleessa kiyya kun hanga lakkuun tantee sun bakka sii geessee yaani hanga ilmoon tun dhalatutti waadaa nuuf galee wallaanuudhaaf yookaan isii ilmoo tana kunuunsuudhaaf deddeebi'ee ilaaluudhaaf waadaa nuuf galee jira. Inni sunis obboleessi kiyya sunis galgala kan hirbaatan wajjin nyaachuudhaaf yookaan hiraatan wajjin nyaachuudhaaf dhufu jira jetteen jechuudha. Barreeffama hangas qofa barreessitee harka si keessatti agarra. San booda inni rifatee barreeffama lafa gadhiisuunii fi ulaan dadhabamuun takkuma jechuudha. Ulaan mana isaanii dadhabamuun. San booda namni ulaa dadheenyu obboleessisiisanii jechuudha. Gisee gurbaan eenyu kajuu taate obboleessa haadha mana keetii dibbanii jeen jechuudha. Obboleessa haadha mana keetii dibbanii jeen. Gisee gurbaan ulaan irraa bane jee ulaarra dhaqe harki isaa guutuun dhiiga jechuudha. Maaliif jennaan haati manaa isaatu waan qoftee jirtu harki isaa hundi dhiiga gurbaan akkana hollata. San booda obboleessi kunis fiigii gisee irra dhufee abbaan mana isee kunii fi obboleessi isii kun fuudhanii gisee mana hakimaa geessan haati manaa isaatu duutee jechuudha. Seenaa hedduu garaa nama nyaattu achumaan duute. Akkasuma obboleen kiyya waanin seenaa tanarraa hubadhe takkaatu jira. Maaliif jennaan namni obsuun bareedaadha wallaan isin jaa keessaafuu namni wal jaalatuu fi bultii keessatti obsi hedduu bareedaadha. Garuu obsi daangaa qabu. Maaliif isin jee taraa takka obsitee taraa lama obsitee sadaffaa obsuun qabdu yaani gaafachuu qabda. Waan takka gisee agartee takka obsiteetu lamada waan san gaafattee adda baruu ta'uu qabda. Maaliif jennaan kun rakkoo kanaa tana namarra gee. Gurbaan san amma oduma yeroo lama isin balleessi sadaffaa takka isin balleessite lammaffuma irratti illee kan gaafatu taate dilli kun hin uumamu jechuudha. Namni wal jaalatu tokko waliif obsuun hedduu bareedduudha. Garuu ammoo waan takka gisee walirratti agaran wal gaafachuun akka kiyyatti yaani wanni sanni jirtii yookaan wanni san maalii jaanii wal gaafatanii wal hubachiisuun akka kiyya bareeda natti fakkaata. Gurbaan akkasitti jaartii isaatii fi lakkoo isaa dhabee jechuudha. Amata 10 haadha mana isaatan amata 10 waliin jiraatanii akkasin lakkoo fi haadha mana isaatan dhabee jechuudha. Seenaan tun wallaahi hedduu garaa nama nyaatti. Akkasuma obboleen kiyya seenaa tanarraas akka waa barattan abdiin isinirraa qabu. Maalirraa baranna yookaan jedha. Maaliif obsuun jireenya ilma namaa keessatti obsuun hedduu barbaachisaadha. Garuu gaafa obsitee waan takka gaafattee addaan baruun hedduu bareedduudhaan isin jaabboleen kiyya takka obsitee lama darrattuu gaafachuu qabda. Akkasuma obboleen kiyya hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Seenaan tun akkana fakkaatteen isin jaa warri ilee arma laaltan hedduu galatomaan isin jaabboleen kiyya. Irra deebi'ee warri laayikinaaf godhin laayikinaaf godhuu hin dagatinaan isin jaa. Akkasuma warri sabskiraayib naaf hin godhinis sabskiraayib naaf godhuu hin dagatinaan isin jaabboleen kiyya. Waan wajjin turtaniif hedduu galatoomaan isin jaa. Hanga seenaa biraatti walitti deebinu yookaan viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtiin keessan negiyaan naaf turaan isin jaa. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa. Hordoftoota kiyya hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajaan isin jaa. Negiyaan naaf tura. Bye. Yeroo gaarii qabadhaan isin jaa. Ciao.